Yooyyaa ashamaa akkam jirtu manni keenya kan biyya keessaa kan biyya alaa guyyaa har'aa jijjiirraa bara haaraa Itoophiyaa sababeeffachuun marii hayyootaa qopheessinee jirra. Kaayyoon marii hayyootaa kun akka waliigalaatti waan gurguddoo lama galmaan ga'uuf qophaa'ee inni jalqabaa haala qabsoo Oromoo fi qabsoo sadarkaa biyyaa keessa dabarre kan bara darbee ilaaluun xiinxaluun injifannoowwan siyaasaa argame akka Oromootti akka uummata cunqurfamaatti waan himamuu qabu irraa dubbachuudha. Inni lammaffaan qabxii guddaan kaayyoonni guddaan lammaffaan qabsoo bara dhufuu wal qabatee yaada waliigalaa akeekuu fi qophii cimsaa irrattis yaada waliigalaa lafa kaa'uu fi qabxiiwwan kana bu'uureffanneetu marii guddaa kana qopheessinee jirra. Hanga xumuraatti sagantaa keenya nu hordofaa isiniin jennaa. Hayyoota keenya beeksisuu fi har'a hayyoonni keenya hirmaatan Profeesar Mahammad Hassan, Profeesar Ismail Gabbisaa, Dr. Bayaana Soobaa, Profeesar Mahammad Abbaa Jabal Xaayiroo, Jaalxaa Abdii, Dr. Ittaanaa Habtee, ani Milkeessaa Miidhagaati. Egaa haaluma kanaan hayyoonni keenya hundumtu baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Ulfaadhaa yeroo keessan kennitanii uummata kanaa fi beekumsa qabdan hiruudhaaf asirratti argamuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna. Egaa marii keenya marsaa lamaan gaggeessuuf deemna. Marsaa durarra waan bara darbee irratti xiyyeeffannaa. Marsaa lammaffaarra haala bara dhufuu, qabsoo bara dhufuu irratti xiyyeeffannaa. Kallattumaan gara haasawa hayyootaatti ceenaa jechuudha. Akkaataa haasawa duraa duuba qabanneen jalqabarra Profeesar Mahammad Hassan akka nu jalqabdan sin gaafannaa. Sanitti aansuun akkuma isin xumurtaniini nama itti aanee dubbatu nan eera. Profeesar Mahammad waltajjiin kan keessan. Sagaleeni aan mi'uutaa ta'u Profeesar Mahammad. Dhagahamoo? Eeyyee amman dhagahama. Okay. Isin lachuu hedduu galatoomaan ja'a waan kana qopheessuu keessaniif. Odoo ana dura godhuu baattanii islaaniin fedha eeganaan jette wanni godhan hin jirtu. Silaa xahaan eegalla ture maal godhan jetteef. Amanni dabre kun amatoota durarraa adda wanni godhaan jirtu badiin ummata keenya irratti ummata bira irratti illee ta'ee galtu. Guyyaa Koloneel Abiyyi Prime Minister ta'erraa eegaleeti. Achi booda inni strictly speaking waan odoon sultaana irratti hin baheen ganama kanaan dhagahe Profeesar Isqeel waan miidiyaa tokko irratti inni dubbatu waan gurbaan ammaa namtichi ammaan tana bahee ala jiru kun ka dur sirna ture san jalatti spokesperson ka ture. Maqaa isaatu naa dhufuu deebeeta reefullee wanta je'eetiin ture. Namni tokko maqaa isaa darbata. Tulluu. Maal jette? Laggasee Tulluudha? Lakki ka zamana wayyaanee jechuufi. Reed. Barakat Simoon. Naa galatoomi Dr. Bayyaa. Waan Barakat Simoon haasawee Isqeelii isaa san dubbatuun dhagahe. Please correct me if I'm wrong. Odoon Prime Minister hin tahin duratti irra guddaan Amaaraa sirna federaalizim kana waan jibbu jecha diigeetiin balleeysa je'ee dubbate odoon sultaana irratti hin bahin. Eega sultaana irra bahe kanuma. Sirni kun
abiyyi kan balleessuu barbaadu Oromiyaa yoo Oromiyaan diigamte amma diigamteeti jirti Oromiyaa uummata keenya addaan faffacaasan tun ni laaffattii fi akkasitti ilaalanii badiin duraan eegalamte akkuma gaariitti itti fufte amata dabre kana keessatti akkuma duraa lolli deemaa ture ka itti dabalame amata habashaa kan maantana dhumaa jiru kana keessatti criminal enterprising numa bal'ate jara keenya waan isin hin beekne tahin waa takka kaniin joot godhe laal gabareen teenya warri dachii qotatu dhugumatti takkaa gibira akka ammaa ummata irratti ka imposed ta'e hin jiru waan ummanni kafaluu hin dandeenye ol dachaa meeqa godhaniiti aan kana lafaa kaaseen dubbadhu waaniin biyya keessa irraa dhagahu addayyutuutu waan wal gahe jechuu gibira kan hin tahin dhugaa dubbachuuf zarafa basically zarafa mootummaan gaggeessu laal qotataa keenya ka milishaa wanta godhu milishaan ganda cufa keessa jira qawwee qaban yoo waan isaan barbaadan arkachuu baatan nama tumanii bar yoo dubbii heddummeessan nama jeessan namni isaan gaafatu hin jiru basically milishaan ummata keenya terrorize godhaa jira jechuu barbaadeeti akka haareetti ummata kana cabsuu barbaanna jee duraanuu abiyyi waan duraan tilmaame jecha kanatti jiran jechuu barbaadeeti laal milishaa ka finance godhuu isaan fakkii takkaan isinii kennu obboleessa kiyya gandaan an dur gaafaan xiqqaatti guddadhe keessatti saahiboonni lama ka wajji guddatan takka ollaa warri wal jaalatu tokko milishaa keessa jira kun milishaa keessa hin jiru booda ka milishaa keessa jiru kun qawwee harkaa qaba gibira hanqana kafali jeen obboleessa kiyya haala kiyya ni beektaa aan kana kafaluu hin danda'u jeen bar ati mana qorqorrooti qabdaa qorqorroo mana keetii kana buqqaasi gurgurameeti kafalamaa jeen obboleessa kiyya aan kana buqqaasuu hin danda'u atummaan akka feete godhi je'eetiin namticha san qorqorroo manarraa buqqaasaniiti gurguranii waan milishaan sun barbaadu kafalan obboleessa kiyya gandaan an beekutti jechuu barbaadeeti zarafa kanaatu ummata keenya irratti addayyutu deemaa jira namni ni ajjeefamaa namni gaafatu wanni gaafatu hin jiru waaniin torbaan dabre keessa dhagahe magaalaa keessatti nama afananii zarafuun zarafuu qofa kan hin ta'in maallaqa wasana hin qabne gaafachuun numa cufaa beekaa waan dhageenye tasanii ittiin dhiisaa basically milishiarraa eegalanii hanqa wattaaddaraa hanqa poolisii cuftunuuhu ummata keenya zarafaa hin jiran bakka Oromiyaatti miidhamte biitti cuftunuuni miidhamtee ammoo sirni bilisiginnaa bar hidda hidhatee kan jiru Oromiyaa qofa keessatti ummata keenya hiyyeemsuu ajjeesuu buqqisuu waa meeqatu deemaa jira an dhugumaan dubbadha takkaa ummanni keenya even zamana minilik zamana cabsaa sanillee akka har'atti miidhameen beeku amata torban kana keessatti daranuu itti fufaa deema hiyyummaa wasana hin qabne laal nama biyya dhaqu namni saahiboonni diree dhawarraa bilbilan ummanni buqqa'eeti magaalaa keessa kakadhatu ummatuma keenyaa jaan Finfinnee keessatti isanuma Adaamatti isanuma addayyittuu basically ummata keenya kadhattuu godhan jechuu barbaadeeti hammaachaati deema cufarraahu har'aan tana jiruun biyya keessatti hedduu qaalii magaalaa keessa namni jiraachuu hin danda'u isin cuftinuuhu experience gootan namni galgalaa ganama isinitti bilbilaa bar nama dur if danda'u ka har'aan tana jiraachuu hin dandeenye galgalaa ganama silkii bilbilan biyyarraa jarana badu jirraa nu gargaara ummatuma hidhatanii balleessuuf jiran jechuu barbaadeeti
laal har'aan tana nama miliyoona 20 oliitu rakkoo cimaaf exposed tahee jira jedhan biyya san keessatti. Warri bilisiginnaa xayyaarri keenya samii keessa barara yaaniimi isaan kana haasawun cufarraahu lolli ummata keenyatti takka akkanatti hammaatee hin jiru. Lolli kun karaa hedduun waan mootummaan godhu waan Abiy shaneen isaa waan faannoon isaa godhan galgalaa ganama nama buqqaasaa jiran. Womaan an ganama kana arke miidiyaa tokko irratti Wallagga keessatti kalemoo dheengadda faannoon Abiy nama fixanii nama 10,000tu buqqa'ee jaaniitu dubbatanii bara. Kalee miti dheengadda ji'a tokko duraa miti torbaan tokko duraa miti guyyaa 2-3 keessatti waan ta'e jechuu barbaadeeti. Toon pilaanuma ummata buqqaasuu balleessuu wahuma muratanii itti jiran. Kana cufaahuu ka'oof mootummaa Abiy jechuu barbaadeeti. Loltuun nama zarafan, loon ummata keenyaa zarafan, poolisiin ni zaraf, milishiyaan ni zaraf. Basically laal example matakkaa qofaan isinii kenna. Waan koridor jedhanii dubbatan kana Oromiyaa keessa irra guddaa kan implement godhaa jiran. Magaalaa takkaa jira xaahan ni beeka bokkoo jedhaniin magaalaa Hararirraa hanqa kiiloomeetira 25 waan akkasiisan. Magaalaan tun guyyatti makiinaa 3 yoo heddummaate makiinaa 4 qofaa seena. Karaa bal'isaa koridor hojjara oolchaa jedhaniiti nama meeqa magaalaa bokkoo keessatti magaalaa possibly nama 10,000 heddummaatu 15 even naannoo 15 sanii koridor limaat waan jedhanii saniin mana meeqa diigan obboleeyyan kiyya. Bakka biraa qabamtee magaalaa xiqqoo guyyatti makiinaa 3-4 hin caalle jechuudha. Tun maal jechuun uummatuma riili if jibbisiisanii buqqaasanii hafe akka harka kennatee isaan jala galu jechuu barbaadeeti. Cufarraahu dhumti namaa hedduu nama yaachifti, badiin nama yaachifti, akkasumatti ta nama yaachiftu uummata dachirraa buqqaasu. Ummata keenya hanqaammatti ka wasana hin qabne ka dachirraa buqqa'e. Daranuu buqqaasaa jiran. Keessaahu ummata tuulamaa isin cufa abbee bal'achaati deemte. Dachiin ummata tuulamaa akkuma jirtutti baar United Arab Emirates kennamte. Basically kennamuu qofa kan hin tahin isaan ummanni keenya cheap labor provide godhanii United Arab Emirates areas and develop godhuuf pilaanni as deema. Laal amata 2 duraan namni economistiin tokko mootummaan Abiy almost amata 2 mootummaan Abiy dachii bal'oo amata 2 duraa miti amata 1 dura obboleessa kee dachii bal'oo Oromiyaa keessatti mootummaa biyya alaatii kenneeti jira je'eeti waan published ta'e dokumentii qabatama ka garsiisu laal Elbaabur Jimma naannoo Finfinnee Baale dachii wasana hin qabneetu kenname. Tun maal jechuudha ummanni keenya irra guddaan nama keenyaa ka qotatu. Ummata kana yoo dachirraa kaafte ummanni kun saaxilamee hiyyummaa qofa kan hin tahin badiitu as deema. Mootummaan tun hidhatteeti jirti ummata kana niin diigaa niin cabsa. Yoonin isaan cabse sirni koloneel Abiy barbaadu hojjara ooluu danda'a. Maaltu godhamuu qabaa gaat raawundii itti aanturratti itti deebina dhiifama yoonin emotional ta'e dubbiitu nama aarse riili akka dhugatti odoonuma laallee garuu badii wasana hin qabne ummata keenya irra deemaa jira. Ka ummata biraatis hin daganne ammoo tun systematically ka ummatuma balleessuuf gartee eriyaa biraa eenyu kan dachirraa kaasan ummata keenya malee jara keenya. Anyway fixadhe dhiifama. Ulfaadhu Profeesar Mahammad Daadaa jajjabaanuu kaaftee kallattumaan gara jaalxaatti ceenaa jaalxaa waltajjiin kan keessan.
Unmute godha. Okay. Hayyee warri haasaa kana qopheessitan jaallattanaa fi milkeessaanis galatooma warri wada fudhatan hundinuu akkasuma waan bara dabre keessa dabarre kana mootummaa bilisiginnaa jalatti wal yaadachiisuu yaada gaariidha. Qabxiilee baay'ee Profeesar Mahammad kakaase waanuma gabaabaan itti dabaluu barbaada. Kanuma namni baay'eenis beeku hubatu. Tokko jarri aangoorra jiru warra heeraa fi seeratti hin amanne ufiin jiraatoo abbaa irree tahuu isaanii akkuma baroota dabre bari dabre kunis baroota akkuma bara isaa san duraatti bara dabre kanaas isuma mirkaneessan heeraa fi seeratti amananii isuma mirkaneessan karaa hedduun himuu danda'ama. Karaa gibira amma Profeesar kaase anis kaniin dhagaye iddoo garagaraatti namoota gibira kafaluu dadhabanii hiyyummaarraa namoota dur if danda'anii jiraatan ka faamilii qaban ka uffata qabbanaa kan turin isa kennaa argatan natti fakkaata irraa fudhatanilleetu jira gibiran kafalle jechuuf. Jaltaani connectioniin hin taane fakkaata. Haga isaan deebi'anitti namni biraatti aanee seenuu qabanatti fakkaata. Culture. Profeesar Hizqeel yoo itti aananii nu seenan gaarii natti fakkaata. Profeesar waltajjii nan keeti. Tole, galatoomii Dr. Milkeessaa, Dr. Ittaanaa waan waliin nu qabdaniif isinillee galatoomaa galata qabdu jechuun barbaada duratti. Walumaa galatti barri 2025 walumaa galatti yoo ilaalle mootummaan bilisiginnaa kun rakkoo gurguddoo keessa barannitti gale jechuudhaan hin danda'ama. Karaa irraan gadee jalqabuu turee ergi jalqabe bara kana keessa garuu rakkoonsa itti heddummaatee sochii adda addaa gochuudhaaf akka inni ka'edha kan inni mul'atu. Waan isaa waan baay'eedha. Waan baay'ee jedhamuu danda'a. Walumaa galatti amma hundi kennuu gaafa dubbannee raawwannu hammam bal'aa akka ta'e balaansaa hammam akka bal'aa ta'e pikcharii gahaa argachuu dandeenya ta'a. Ani garuu waan sadii jechuun barbaada. Isa jalqabaa boodayyuu Profeesar Mahammad Abbaa Jabal Xaahiroo irratti egaa abbaa dhimmaa waan ta'eef dhimma isaa waan beekuuf waan dinagdee inni baay'ee bal'isee nutti himuu danda'a. Maqaan dhahuudhaa fi kufaatii mootummichaa, dhabamuu mootummichaa, sammuu namaa keessaas lafarraatiis silaa mootummaan bakkuma haalletti mul'ata. Bakkuma haalletti namni mootummaadha argaa. Kanaaf mootummaan jira jedha. Lafarraa waan dhibameef sammuu namaa keessaatiis maaliif akka inni dhibame sababi isaa tokko namni hojjetatee qotatee galfachuu danda'utu irra jira. Waan qotatu sana immoo gurguratuu gabaatti baafatutu irra jira. Yoo kana gochuudhaatiif hin danda'u ta'e biyyichi nagaadhaa jechuudhaaf waan hin danda'amnee fi mootummaan akka isa eegu barbaada. Kana haala kan mijeessu mootummaan nagaa buusee akka eeguudhaa fi inni hin jiru taanaani karaa irraan gadee eegalee jira jechuudha. Kan kana godhe tokko dinagdeedha. Kufaatii dinagdeeti. Isa bira darbuudhaaf waan hin danda'amneef. Kunis immoo
dinagdee isa yeroo dheeraadhaaf waraanarraa ka'ee waraanni baay'atee sababa kana duwwaadhaaf osoo hin taane imaammata mootummaan baafatetu kufaatii dinagdee sana itti jarjarse, itti ariifachiise. Innis imaammata haaraa baasanii waa'ee maallaqa ilaalanii akkuma isin yaadattanii kan dheengaddallee bulchaan baankii irraa deeme bara kanadha kan inni ta'e. Imaammata haaraa kan isaan baasan, imaammati kunis kan inni ilaalu sharafa maallaqa birrii Itoophiyaa maallaqa biyya alaatti karaan ittiin sharafamu suni akka kanaan duraa baankiitu murteessee dinagdee ilaalee baankiitu murteessa osoo hin taane gabaarratti qilleensarratti haa ta'u akkuma gabaarratti haa ta'u kan jedhudha tokko kan bahe. Saniif baay'ee isaa dubbatuudhaaf hin danda'ama bal'ina garuu waan isa financial sector jedhan kana irratti waan isaan hojjetantu dinagdee kana akka inni gadi deemuudhaatiif danda'u jarjarse kan hin jedhudha. Inni kaani baankiidha banan. Baankii banani jechuun koo baankiin Itoophiyaa keessaa hamma har'aatti baankii biyya alaatii baankiin galee waa hojjechuudhaaf hin danda'u ture. Amma garuu isas hin bananii biyya alaatis baankiin itti galuudhaaf hin danda'a kan jedhu baasanii warri dinagdee isaa beekan maaliif akka godhame hin beeknu jedhu garuu kana godhaniiru. Sadaffaani qaala'insa jireenyaa waan hedduu ol ba'ee jiruu fi maallaqa dinagdee sana keessa sosocho'aa jiru xiqqeessuudhaatiifiti monetary policy isaanii jijjiiran waan kana sadanii dhagaa. Mootummaan imaammata godhee waan inni baafateef jechuu kooti. Mootummaatti imaammata godhee waan baafateefi rakkoon waraanaa, rakkoon nagaa dhabuu waan kun hunduu akka jirutti ta'eetu jiru dinagdee kana ilaalchisee waan mootummaan ofii isaatii irratti godhatu jarjartii kufaatii sana baay'ise jechuudhaatiif hin yaade. Innis immoo utuu yeroo inni itti godhamu yeroo itti dinagdeen cimee oomishni baay'atee qonnaan baay'atee warshaan hojjetaa jira ta'ee utuu lafta oomishni itti baay'atee jirutu ta'e silaati hamma tokko dinagdichi sun baachuudhaatiif hin danda'a jijjiirama godhame kanaa jijjiirama imaammataa baachuudhaaf hin danda'a jedhamee yeroo yaadamudha. Garuu innis yerootti dinagdeen cimee jiru miti. Oomishni cimee jiru miti. Yeroon isaa yeroo isaan itti kana godhani waraanicha irraatiiti xiqqoo ishee waraana Tigraay jechuu kooti. Waraanni iddoo gara biraatti itti fufee jira. Garuu iddoo hallatti waraanni godhamu kuni baadiyyaa keessatti infrastructurein kun jechuun waan akka karaa haaraa baasuun, karaa xaraguun, karaa tottolchuun hin jiru. Namnis waan baay'ee irra deemuudhaaf waraanarraa kan ka'e waan hin sosochoonee fi wanti ijaaramu kun lafatti hafeetii caccabuu eegalee jira. Manni barumsaa hin jiru. Manni nageenyaa hin jiru, hin hojjetu. Yoo jiraates qoricha hin qabu. Sababa kanaaf kan ta'e amma Wallagga keessatti namni amma busaadhaan itti du'a. Busaan badeera jedhama ture. Busaatu nama ajjeesa amma Wallagga keessaati. Cittoon baheera jedhama ture dur. Cittoon dhukkuba deegaati. Badeera ka jedhamu suni amma hin jiru. Cittoon faan deebi'ee galeera. Qaaqeen deebi'ee galeera. Deegarraati kan ka'e. Namni garaa kaasaa fa'in yeroo itti du'u keessa galee jechuudhaaf hin jedhe yeroo waa oomishni jiraatee dinagdeen imaammata kun jijjiiramni fide baachachuu danda'u miti. Mootummaan maal hojjeta yoo jettanii kanarratti waan mootummaan karaa dinagdee jedhee hojjetu digital isa jedhu sanadha. Digitaliidha hojjennaa faayidaa ka jedhamuti nama laanna waanuma hallee digitalii goone irraa gibiras digitalii goone irraa waa hundi digitalii goone irraadha. Yoo isa faayidaa jedhu namni qabaate malee wantatti kaardii faayidaa jettu sana qabaate malee homti tokko hojjetamuudhaaf hin danda'amu kun. Kunis magaaluma keessatti iddoo gara biraa hin jiru. Sababa kanaatiif dinagdee lamatti uumuudhaatiif yaalaa jiru jechuudha. In ammayyeessinaa jedhu. Waanuma teknooloojiidhaan goona jedhu. Yoo waraana ta'e teknooloojiidha. Tajaajilli mootummaan uummataati kennu teknooloojiidha jedhu. Waanuma talli teknooloojiidha amma isaan irraatiiti. Kunis kan inni agarsiisu iddoo bal'aatti dinagdeen kun gahuudhaatiif akka inni hin dandeenyedha kan inni agarsiisu. Kana malee immoo hin bareechinaa, hin miidhagsinaa jedhu. Hin miidhagsinaa, miidhagsuutu magaala miidhagsuutu koridoor limaati jedhan sun. Miidhagsuu sanatu barbaachisaadha jedhan.
Shintibeetii isin hojjennee kanaan dura gara baala fa'ee naqattu karaa irratti dhaqaniiti gara bakkee baatu ka jedhamtu amma mana shintibeetii isin hojjennee ittiin jechuutti ka'anii kanatu barbaachisaa jedhanidha. Imaammata akka kana jijjiiranii financial sector sanatti jijjiiranii qaala'insi jireenyaa immoo xinnoolle akka gadi hin buunee fi waan akkasii kan hojjetaniin baankiinis kana waan argee fi horii liqeessu xiqqeesseeti jira. Maaliif horii baay'eetu bahee baankii keessaati. Ammoo isa guddaa baankii isa guddaa sana sun taane kan akka siinqee fa'aa olaaltanii kan akka siinqee fa'aa nama kaleessa moo dheengadda kan inni siinqeen kan inni dubbataa ture baankii barana ijaarametu baarii bakkee barreengaddaa ijaarame sanatu birrii biliyoonii 7 moo 5 ijaaramne amma 12 geenyeerra irra wagguma tokkotti. Garuu immoo horii isaan liqeessanii hin sassaabamuuf hin danda'u kan jedhu kan isaanii OVD'f kennan miliyoonii 300. OVD isa milkeessaan dhengada waa'ee isaa baay'ee dubbataa ture kan muummicha ministiraati wajjin qabatee jiru miliyoonii 300 itti kenname sassaabamuudhaaf hin danda'amu jedha baankiin biyyoolessaa. Sassaabamuuf hin danda'amedha. Namoota tokkoof miliyoonii 135 miliyoonii 175 waan akkasiin isaan kennanii sassaabamee galuudhaaf hin danda'u kan jedhudha. So baankiin isa guddaa qofaatu hin ta'in warra amma dheengadda dhalatteeyyuu deebitee mootummaa baankii taatee hojjechuudhaatiif lafa hin dandeenye jira. Industirii lamee ani waa'ee baay'ee isaan dubbadhu fakkeenyuma tokko isinii fudhadhu. Ji'a 2 ji'a 3 dura Keenyaa Beverage jedhanii kan isaanii ijaaran. Ji'a 2 moo 3 dura. Keenyaa Beverage'n biqila dhabeetii amma hojii dhaabee jira. Ji'a 2 keessatti biqila dhabe biqilatu ittiin qopheessin biiraa hojjannaa jedhanii amma biqilli hin jiru biqilli waan hin jirree fi dhabamee jira jechuudha. Ijaaramee ji'a 2 keessatti biqilatuun biqilchinitti biiraa farsoo ijaarraa jedhaniiti dubbiin isaa babbadee jechuudha. Kun akkuma fakkeenyaatti isinii kenne fakkeenyaaf ittiin jedhee garuu warshaan akkasitti kan dhaabbate dhuman qabu jechuudha. Beela waa'ee isaa kaaseetiin jira. Waan waraanni balleessi ijaaramee hin jiru kana hundumaa kaaseetiin jira. Kuni gasa tokkodha. Isa kaan naga gabaabsa. Waa'ee dinagdee irratti hundumtu karaa isaatti dabaluu danda'a. Lammaffaan isa waa'ee Somaalilaandiidha wajjin walii galtee gallee jedhan sanadha. Somaalilaandiidha wajjin 2024 amajjii tokko natti fakkaata 2024 mallatteessan. Mallatteessanii naannoo sana jeeqanii Somaalilaandii jeeqanii gamtaa Afrikaa jeeqanii naannoo sana hundumaa jeequmsa kana hin jedhamne keessa galchanii mootummoota warra gurguddaallee rifachiisanii baruma kana 2025 immoo Ankaraan immoo dhaqanii inni nuti hojjenne hundumtuu homaan barbaachisu dhiifneerraa immoo jedhaniitu immoo irraa galan jechuudha. Baruma kana keessa. Hammi kun jeequmsi kun ergi godhamee booda immoo Ankaraa Declaration jedhanii akka homaa tokko hin taanetti isa dhiisaniititi gara galaana diimaatti ceeneerraa jedhanii. Hamma badiin kun hundumtuu ta'ee karaa dippiloomasii Itoophiyaa irratti badii gurguddaan gaheeti. Akkuma tapha ijoollee ta'e jechuudhaaf hin jedhe gaaf tokko ka'aniiti hojjenneerraa jedhu hundumaa wajjin ergee wallolan booda immoo jijjiirreerraa jedhu gaaffii namni gaafa isaan itti gaafatamu hin jiru. Mootummaan akkuma gargaaree waanuma namicha aangoorra jiru ganama gaafa sireerraa bu'u itti mul'ate godhaa. Gaafa barbaade immoo ishees diigee gataa itti gaafatamu hin jiru jechuudha. Lammaffaan inni sadaffaan barana kan isaan eegalan barana wanni ta'e warri mootummaan eegale keessaa sadaffaanii miidiyaa irratti offensiivii irra jirraa jedhan miidiyaadhaatiin badii an amma jedhe kana lamaan kana hundumaa badii kana fakkaatan hundumaayyuu immoo kan nuti jijjiiruudhaati dandeenyu miidiyaa irratti jedhan. Miidiyaa irratti nama jijjiirraa miidiyaa namatti baafannaa sooshaal miidiyaa sin baafannaa jedhanii qopheeffataniiti itti qophaa'aniiti miidiyaa offensiivii isaanii irra jiru duula miidiyaa lafatti badiisa bade namni du'u namni beela'u. Namni karaa irraati socho'uu dadhabu. Kun hundumtuu kan isaan balleessuudhaaf itti adeemanii miidiyaadhaanii akka amma gidduun argaa jirtanii tureera gaafun. Tureera yoo yaadattu yaatanii Dammallaash Gabra Mikaa'el illee gadi ba'ee sooshaal miidiyaadhaan nutti duulaa jiru.
karaa finfinneetti galu hundumaa hin cufnaa. Akkas gooneeti sooshaal miidiyaa lollaa jedhe akkamittiin wanti kun akka inni ta'an hin beeku garuu karaa cufna akka inni jedhe yaadattu malee karaa finfinneetti adeemu hundumaa hin cufnaa miidiyaa akkasittiin sooshaal miidiyaa akka ittiin lollaa jedha. Gar tokkoon dijitalaayizii goonaa jedha gar tokkoon immoo qawweedhaaf taankiidhaan miidiyaa loluudhaatii fi qaanii tokko malee afaan guutee gadi ba'eetti dubbataa jechuudha. Kanadha miidiyaa offensiiviin isaanii. Amma giddoonas immoo ittuma jiru kaleessa waa'ee kanarratti muummicha ministeeraa wajjin jeneraalonni taa'anii haasa'anii jedhameera. Taa'anii haasa'anii sooshaal miidiyaa humna waraanaatiin sooshaal miidiyaa balleessuudhaaf jennaa akka jedhu kaleessaa godhanii tureera ergii jalqabee waan isaan ammatti jiran egaa miidiyaa offensiivii irratti jirraa. Saamicha siyaasaa jira waa'ee hidhaa abbayyaa sana anumatu hojjetee tokkollee latuun sodaatiin yoo fiigicha ta'e jedhee muummichi ministeeraa yoo fiigicha ta'e warra wajjin fiigan nama 10 nama 20 ta'uu danda'a. Hommaa rakkoon qabu isa dhaqee intinaa sana kute isa jalqaba galetu isatu mo'ate jedhama jedheeti dubbate. Kanaaf yoo Mallas jettanii Hayilamaariyaam jettanii Hayilasillaasee jettan homaa tokko dhimma qabu anumatu godhee jedheeti miidiyaa sanarra jira. Namni akka dhaggeeffanne ilaa miidiyaa sana akka namni dhaggeeffanne ifaadha. Yoo yaadatu ta'an guyyaa afur si'a tokko miidiyaa offensiivii sana gaafun. Guyyaa afur bahee uummata Itoophiyaatti dubbate gaafa nuti illee baanee gaafa siyaatiin irraati baane nama kuma 90 dhaggeeffate ture isa 800 dhaggeeffate ture namichi sun. Itti jiru isaan miidiyaa offensiiviitti garuu namni dhaggeeffataa hin jiru. Isa booddees dheengaddas akkasuma bahee dubbataa ture namni isas dhagahaa hin jiru. Kanaaf amma kana jedhee tanan dhaabaa dubbiin isaan fagaata waan Profeesar Mahammed amma jedhe. Akka isaan hin dhageenye waan hin beeknee fi waa'ee galaana diimaatti deebi'uu waa'ee hidhaa abbayyaa ilaalchisee inni isaan dubbatan namni dhaga'u waan hin jirree fi Barakat Simoonii waammatanii Barakat Simoon ilaa akkas jedhee jedhaniiti. Ilaa ani beeka akka inni hin jedhin. Ani qulqulleeffadheera inni kanas hin jenne waa'ee kanaas hin dubbanne. Barakat Simooniin isa gaafa Ihaadeeg sana dubbataa ture isa waammachuu eegalanii miidiyaa offensiiviinsa. Barakat Simoonis achirraati aangoorraati bahee ofiisaayyuu baqatee jiru isa waammataniiti isaan dhugaa baafatuudhaatiif kaanii miidiyaa offensiiviin isaanis achumarra jira jechuudhaaf hin jedhee qabxiinuma kana sana jedheetanitti dhiisaa milkeessa. Baay'ee ulfaadhu qabxii jajjabaanuuf kaaftee